Nagaa jirtu har'a barnoota ni qabadhee jiru mudannoo na mudaterraa ka'ee haadholiin beekuu qabu kan hin jedhee qopheeffadhee jiru jira. Innis maali? Daa'ima ji'a lamaa tokkotu haati qabattee mana yaalaa fidde. Yeroo fidduu daa'imni mallattoo gaggabduu amma ammaa qaba. Booda of wallaalee haa ta'u malee mallattoon biraa tokkollee hin qabu. Daa'imni kun erga dhalateetii aannan harma haadhaa waan hin qabneef haati harmi koo aannan hin qabu kan jedhuun sababa ka'een daakuu yookaan foormulaa kennaafii jirti. Haa ta'u malee yeroo akkamiin foormulaa akka bulbultu gaafannu hanga eegamu ol bishaan itti dabalteeti kan isheen bulbultu. Gaafa gaafannus sababni isaas gatiin aannan xaasaa yookaan foormulaa milk baay'ee waan ol ka'eef akka ishee barakatuuf jecha bishaan baay'istee fayyadamaa jirti. Kun immoo maal fidee qaama keessa akka mineraalli soodiyem jedhamu xiqqaatu taasise. Mineraalli soodiyem jedhamu xiqqaatee maal fidee daa'imni akka mallattoo gaggabduu amma ammaa godhatu akka of wallaalu taasise jechuudha. Mee kana ilaalchisee barnoonni maatiin hundi beekuu qabu kan hin jedhu aannan daakuu yookaan foormulaa milkii yeroo daa'immaniif bulbullu hanga bishaan itti bulbullu baay'isuu yookaan xiqqeessuu rakkoo akkamii fida kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti ana waliin hordofaa. Jalqaba akkuma beektan hanga ji'a ja'aatti daa'immaniif kan kennamuu qabu aannan harma haadhaadha. Haa ta'u malee sababa adda addaadhaan aannan harma haadhaa argachuu dhaban daa'imman kan kennuufii qabnu aannan daakuu yookaan foormulaa milkiidha. Aannan daakuu kanammoo yeroo kenninu maal gochuu qabna? Of eeggannoo barbaachisu hedduu gochuu qabna. Isaan keessaa aannan daakuu yookaan foormulaa milkii kan jennu yeroo daa'imman keenyaaf kenninu hanga bishaan ajaja qabiyyee aannan daakuu sanarra jiru dirqama hordofuu qabna. Daakuu maankiyaa tokkotti bishaan ml 30 dabalaa yoo jedhe akka sanatti hordofuu qabna. Haa ta'u malee kun garaagarummaa qabaachuu waan maluuf dirqama qabiyyee aannan daakuu sanaa ilaaluu qabna jechuudha. Sababni isaas egaa daakuun aannanii hanga bishaan jedhamee olittis ta'e gaditti bulbuluun rakkoo cimaa fiduu mala. Jalqaba hanga jedhamee gaditti bulbuluu yookaan bishaan xiqqeessuun daakuu baay'isuun rakkoo maalii fida yoo jenne hanga jedhamee gad bishaan fayyadamuun qaama isaanii keessa hangi bishaanii ga'aa ta'e akka dhibu taasisa. Maal jechuudha kuni? Bishaan xiqqeessine yoo daakuu baay'isne daa'imni diihayidireet ta'a jechuudha. Bishaan qaama keessaa dhiba. Kun immoo qaama keessa hangi bishaan ga'aa gad bu'uudhaan hangi mineraala soodiyem jedhamu heddummachuun keessumaa sammuuf kalee baay'ee miidhuu mala. Daa'imman akkasii baay'ee rafuu, xiqqoo fincaa'u, fincaan isaaniis immoo kelloo fi kan konsentireet ta'edha. Guyyaatti baay'ee xiqqoo qofa fincaa'u, afaanii fi dhiin isaanii gogaadha. Akkasumas qaaruun yookaan fontaanel kan jennu keessa seentee argamti. Booda keessaa hangi soodiyem jedhamu kun heddummachuun mallattoo gaggabdoo mul'achuu mala. Kun immoo hanga lubbuu dabarsuullee ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf bishaan baay'isuun ta'e bishaan xiqqeessuun miidhaa mataasaa qaba. Kan lammaffaa hanga bishaan jedhamee ol fayyadamuudha. Bishaan baay'isuun daakuu xiqqeessuu. Bishaan baay'isuun akka qaama keessa hangi mineraala soodiyem jedhamu xiqqaatu taasisuun seelonni sammuu dhiita'anii mallattoo gaggabduu godhachuun booda lubbuufillee yaaddessuu mala. Bishaan xiqqeessuunis bishaan baay'isuunis gaarii miti jechuudha. Bishaan baay'isuun yoo daakuu xiqqeessine daa'imni overhydrate ta'a jechuudha. Water intoxication kan jedhamu dhibee akkasii fida. Dhibeen kun immoo maal godhaa? Qaama keessa mineraalli soodiyemii akka gad bu'u taasisuudhaan haayipoonaatiremiyaa kan jedhamu fiduudhaan miidhaa cimaa fiduu danda'a keessumaa mataa daa'imaa irratti. Kana malees marrimmaan daa'imaa soorata gahaa ofitti akka hin fudhanne dhorkuudhaan qaamni isaanii hin dabalu yoo bishaan baay'isne. Kanaafuu egaa kan kanarraa barachuu qabnu hanga jedhameen bulbuluun baay'ee murteessaadha. Yoo baay'isnes yoo xiqqeessines rakkoon adda addaa dhufuu danda'a waan ta'eef waan hordoftaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.